biyya ol kaati jennee ol kaati Itoophiyaa. Mul'ata qabattee ol kaa'insa biyya ol kaati jennee ol kaati Itoophiyaa. Mul'ata qabattee ol kaa'insa biyya walii galtee biyya wal faana hiriira nadaalli haaqaatiin mootummaa ijaarraa namummaa olaansuun imalli toleera paartiin badhaadhinaa caalmaan milkaa'eera idaarraa min bara darbe filannoo marsaa ja'affaa yeroo gaggeessinu kana isinii hojjennaa jennee waadaa seenee filannoo gaggeessinu. Bara 2018 garuu waan waadaa seenne sana dachaan qabatamaadhaan waan mul'atu waan akka magaalaa garuu keessatti hojjennee kan karoorfine raawwannee qabatamaadhaan isa hojjenne qaballee gara filannootti yeroo dhiyaannu gammachuun keenya dachaan akka jenne kanaaf bakka gammadan. Badhaadhinni waan waadaa seenne mul'ata qabattee ol kaa'insa biyya ol kaati jennee ol kaati Itoophiyaa. Mul'ata qabattee ol kaa'insa biyya walii galtee biyya wal faana hiriira nadaalli haaqaatiin mootummaa ijaarraa namummaa